Ashamaa harka fuunee daawwattoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin haadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya dhaddacha guyyaa har'aa Jawaar fa'aa ittiin oolan akkasumas odeessaalee biroo kan achitti isaan mudatee fi namoonni isaanii dhaddacha isaaniitti irratti argaman maatiin isaanii intala Baqqalaa Garbaa dabalatee obboleettii Jawaar akkasumas obboleettii Shamsaddiin Xahatii fi intala Dajanee Xaafaa achitti argamuu isaanii akkasumas qeerroo fi qarreen keelloo uffatanii achitti argamuu isaanii fi dhaddachi har'aa maaliin oole akkamiin dabarfame kan jedhuu fi yoomitti dabarfame kan jedhu bal'inaan kan irraa haasofnu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti beellamni obbo Jawaar fa'aa dabalatee namoonni 24 kan isa jalatti himataman guyyaa har'aa beellama mana murtii akka qaban hundi keessan hundi beektan. Beellama mana murtii irratti har'a akkuma yeroo kamiitu maatii fi qeerroo fi qarreen achitti argamuudhaan dhaddacha san hordofuudhaaf turan. Garuu wanti har'a adda godhu tokkotu jira. Baay'ee tokko wanti adda godhu har'a tokkoffaa dhaddacha san irratti miidiyaan tokko akka hin seenne dhoorgamee jira. Lammaffaa namoonni uffata keelloo uffatan ol seenuu osoo hin taane naannawa sanuu taa'uu hin dandeessan jechuudhaan ijoollee achitti argamte maatii isaaniitii fi namoota qeerroo fi qarree achitti argaman guutumaan guututti fuudhaniitiin mana hidhaa isin geessinedhanii makiinaadhaan fageessanii erga fageessanii booda karaa walakkaa gaanii asirraa galaa yoo isin diddan tarkaaffii dhukaasaa isin irratti raawwanna jedhaniin jechuudha. Maaliif yoo hidhan jarri kun badii tokko hin qabanii wanni hidhaniif hin jiru amma duraa hidhanii gadhiisan. Ammootu yoo dhaddacha seensan waan jecha isaan achi keessatti haasa'amisan dhaga'uu hin barbaanneef guutumaan guututti ugguran. Isaan iyyuu miti. Miidiyaalee biyyattii tokkochi seenuu hin dandeenye guyyaa irraa hin ugguramanii dhaddacha san namni tokko akka hordofu hin barbaanne jechuudha. Maaliif shiratu jira waan ta'eef rakkina jira waan ta'eef durumaayyuu nuti waan gaarii hin eegne. Haa ta'uti yoo akka tasaa miskiinummaa fi rabbiin waan keenya kana dhaga'ee achi keessaa isaan gadi baase jennee abdataa turre malee duruma mootummaa abdannee lakki mootummaan kun bilisaan gannuu dhiisa ka jedhu abdii irraan qabu ture. Egaan isaan immootu wanti isaaniif murtaa'e akkuma beekamutti hin beeytanii beellama waan jiru kana isumaayyuu ka ji'a kana adda. Beellamni amma har'a murtaa'e beellama ganaa baatii tokko boodati. Baatii tokko guutuu dabarsanii jechuudha. Baatii dhufu ji'a karraatti dabarsaniif beellama har'a. Kana jechuun maal jechuudha? Bishaan waraabuu bishaan hin gannaquu sila ani kan waan tokko murteessine kan waan tokko dhaddacha tokko irratti fooyyee wayiin goone maaliif mana murtii jecha oolan bakka ofirraa dhiisanii achuma teechisan teechisanii jaabaran kan agarran maa taphatan. Ani qaamnummaan mootummaa kun hunda dhibe. Torbee dhufu guyyaa lama booda guyyaa takka booda guyyaa maali booda kan jedhu osoo ragaa hin qindeeffanne osoo kissii tokko hin qindeeffanne maal godhaa achitti isaa yaamaa oolan na dhibe iyyuu. Yaame achi ga'e kissii dabalataa isin irratti banna maalii isin irratti banna ragaa ittisa dhiyeeffanna ragaa maalii dhiyeeffanna dhaniitumaan qaxaran amma garuu inumaayyuu shira guddaa xaxuudhaaf baatii tokkotti guyyaan lama guyyaan sadii torbeen baratamaa ture. Garuu amma baatii tokko booda gochuun isaanii maal yaadanii akka ta'e na dhibee jiraan. Sanuu isaanumayyuu isaan guyyaa torbaa waa hin nyaanne kanarra ganama garuu nyaatanii hin nyaanne warri miidiyaa kanaas hin dubbanne warra achooles hin dubbanne isa booddee kan adda isinii baasnu ta'a. Waa'ee nyaannaa isaanii san hin beeku har'a. Namni dubbata hin jiru maaliif odeeffannoo tokko hawaasa biraan ga'uudhaaf warri isaan bira jiru sun odeeffannoo wayii dabarsuu qaba waan ta'eef waa'ee nyaataa irratti wanti quba qabnu tokkollee hin jiru hanga ammaatti. Hanga guyyaa torbaa akka nyaatin isiniif himaa turre inni dhugaadha. Garuu mootu kan har'aa guyyaa 8ffaa isaanii har'a waan ta'eef nyaatanii hin nyaanne namni beeku tokkos hin jiru. Maatiin achi oolee dubbisanis hin dubbisnes hin baramne waan ta'eef mee isa gara booddeetti irratti kan isiniif gabaasnu ta'a jechuudha. Ani baay'ee tokko na dhibee jira waa'ee hayyoota keenyaa kun baay'ee tokko nu rakkisee jira. Mootummaan takka itti murtee isaanii baratanii yookaan badii isaaniitu baratanii taa'an jiranii yookaan immootu iyyuu bilisaan gadhiifamanii hawaasa ofiitti gadi ba'anii
hawaasa ofii tajaajilaan jiranii baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Isi mootummaan lana garuu sila isaan mormituu mootummaa kana dhiisiti. Uummata kaleessa isaaf jecha hiriira deeggarsa maqaa isaatiif baheetiin makiinadhaan rashaname osoo har'a amaarri lamaa sadii bakka takkatti gaduutu taate televezyiiniin Itoophiyaa shaama lokkoseetiniin Black Day Itoophiyaa Black Day jedha. Garuu guyyaa kaleessa ilma Oromoo sanuu maqaa isaatiin hiriira isa deeggaruudhaaf deemanii namni 52 kan xaragame kaadireen takka mootummaa dhiisiti kaadireen gandaa xiqqoon takka uummanni naganaa du'ee jira riip hin jedhu. Mootummaa nama isa jaallatuufuu haajaa hin qabne isa mormituu kanaaf waa godha jechuun isarraa waa eegunuyyuu titii isarraa damma eeguu waan jedhamu sannatti fakkaataa jira. Mee ilaala amma dura Wallaggatti akka tasaa qaama shanii jedhanii silaan kijibanii hin beeyne abbaa ajjeese qaamni shanii uummata haganaa ajjeese jedhanii Itoophiyaa Black Day jedhanii maalii Black Day jedhanii mootummaan kun afarsee Amaarota dhume beek har'a gaafa Oromoo maqaa keetiif isumaayyoo biyya bichuu deeggaruudhaaf si wajjin jirra jechuudhaaf barattoonni Isuuzuu tokkoo muluun gaafa biyyee nyaatan kan deebi'ee isaaniif boo'e numa mormituu kana mormituun tun miskiina bar warri mormituu mootummaa kun miskiina biltiginnaa yoo duutellee biltiginnallee hin boonna Oromoon mormallee yoo du'e Oromoon kun si yoo du'e hin boonna. Maaliif boonna? Oromummaa tanaaf nuti Oromummaa tana jabeessuuf ijoolleen sun daa'immanii waan beekanii barattoota dirqamsiifamuun mala jaalatanis ba'uun mala waan ta'eef saba keenya jennee namni miidiyaa kanarratti bo'aa fi ture miidiyaan gurguddaan kan gabaasaa ture nuti warra mootummaa mormuudha. Kana jechuun hangam takka akka Oromummaatti amannu hangam takka akka Oromummaa jaalannu mul'isuudha malee waan biraati miti. Sinii gala. Mootummaan hanga kana kabajaa warra isa jaalatu fuudhabee jechuu barbaadetti kana jechuun warruma maqaa isaatiin haa dirqamaanis ba'an haa jaalalaanis ba'an maqaa isaatiif erga gadi ba'eetiin lubbuu isaan galaafatame jajjabina maatii isaa gochuu qaba. Jajjabina naannawa isaa gochuu qaba. Firoottan isaa gochuu qaba. Jajjabina ilmaan Oromoo gochuu qaba. Akka sadarkaa Itoophiyaatti iyyuu garuu reedii sobaadhaan anjaa mee miidiyaa hundi jala dhaqaalaa hin jiru. Miidiyaanis namoota beekamaa warra akka Taayyee warra akka Hangaasaa warroota Haayiluu Addunyaa namoota argitee mootummaa deeggaran jala deemaa laala hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Ka jirutti qofa fayyadamtee ka du'e akka koondoomiitti darbuudha hojiin isaanii jechuudha. Wanni kana hunda kaasuun na barbaachiseef maaliifi? Nuti warri isa mormurraa waan gaarii eeguun hin barbaachisu jechuudha. Warra isa faarsuu waan gooneef waan ta'eef mootummaan kun baay'isawee wanni itti amanu dantaa namaa hin qabu. Dantaan inni qabu dantaa kursii fi dantaa kursii qofa. Biltiginnaa taate, abaa'oo taate, kafaa'oo taate, waan feete taate kursii isaa jalaa yoo hin sochoosneetti waa takka dantaa sirraan qabu. Garuu biltiginnaa yoo taatetti kursii isaa san ija bal'aan laalte taanan ija si balleessa mootummaan kun. Kuni biltiginnaa dheessirra hin taru. Mootummaa kursiiti jechuudha. Walumaa galatti namni aangoo isaatti dhufin malee inni dantaa hin qabu. Aangoo isaatti dhufnaan zinnaashi niitii isaa osoo taate hin saqqalaa biyya ergixanyaan hajaa hin qabu. Zinnaash niititii jedhee biran taru hin ari'a. Maaliif lammaa fa'aarraa laali qaba. Lammaan fa'a akkuma jaraati biltiginnaadhaa haa ta'uuti waan xiqqoo xiqqoorratti wal faallessuu isaan barbaannan shut godhee ari'a. Argite? Maaliif? Wanta isaan itti dhufan santu kursii isaa miidhuu danda'a waan ta'eef sodaa waan qabuuf ari'ee jechuudha hunda isaaniitu. Warra akka Xayyibaa fa'a warra isa jalatti silaa kursii tana bareechee qabuu danda'u inumaayyuu. Hin wallaale malee bara kursii tana silaa jara jalatti bareechee qabuu danda'ayyuu jarri. Maaliif? Afaan isaanii dammaa uummata gaadibanii kijiballeen ta'u dhugalleen ta'u amansiisuu fi danda'an. Gaafa uummanni akkatti iyyuu kana jaratti gad erga sila. Duraanis akkasuma gochaa ture. Lamma deemee mi'aarra gaarsiin haadhaqe deemee wallaggaan dhaqe deemee maali Xayyiballeen akkasuma uummanni jara waan jaalatuuf waan jarri jettee hin amana. Wallaalee of jala ari'ee jechuu inni sun. Argitanii
Kanaaf oolman har'aa kana fakkaataa egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii keenya xumurree jirra. Hamma xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatooma. Bor qophii biraatii walitti deebina nagaatti.